Hello, Abbo Milo Urgeessa, Obboleessa Abbo Battee Urgeessa kan tibbana yookiin engadda ajjeefamedha. Mee amma gara maqeettane bilbilaati jira. Akka maatiitti akkamitti Obbo Battee Urgeessa akka ajjeefame maaltu irra ga'ee maatiin idda argitanii maaltu ta'ee kan jedhu mee jalqaba kaasiti mee nutti Battee Urgeessa yoom maqee ga'ee wanti kun yoom irratti raawwatame sanarraa kaanee waan jiru hundumaa mee nutti himi. Hayyee maqaan koo akkuma stereotikaaf Milo Urgeessaa jedhama. Obboleessa Quxisuu sadaffaa Obbo Battee Urgeessaa kan engadda magaalaa Maqii iddoo dhaloota isaatti dhufee wareegameeti. Obbo Batteen egaa maatiin isaas jireenyi isaas as ture wanti atinnaa waa guddatu maatii isaa ittiin jiraachisu magaalaa kanaa qaba ture. Isuma laaluu fi maatiis gaafachuuf egaa iddoo jireenya isaa Finfinnee laga Xaafoorraa kan ka'ee dhufe. Egaa maal qabaa laaluu dhufe? Of eeggannoo isaaf jecha guyyaa dhufu yeroo baay'ee naasa'u ture. Garuu amma informationiin qabuun guyyaa wiixataarraa jalqabee akka as turetti kana turedha. Mee Batteen gara Maqii maal qabeenya qaba jette maaliif achi deddeebi'a? Qabeenya amma kana jedhamu osoo hin ta'in waanuma lafuma maatiin qabu irratti kuduraa fuduraa xiqqoo kana wayii akka maatiitti oomishna. Isuma laallachuuf egaa kan dhufe. Maatis immoo akka maatiitti gaafachuudhaaf haati isaas haati keenyas as jiru waan ta'eef. Meegaa amma yeroo baay'ee akka duraanaa sofnettis yeroo dhufee hoteela qabateeti achuma deemaa seeftii isaatiifis iddoo jijjiirratee naan jettee turte. Hoteela qabate sana maaltu ta'e mee amma dhumaatti waan jiru nutti himi. Hoteela sanitti wanti ta'e egaa inni ciisichumaaf deeme. Hoteela sanii garuu baasanii halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii itti fudhatanii hoteela yookaan pensiyoona Abbabaa Giraazmaan jedhamu naannoon isaa maqaan addaa Nook naannoo jedhamutti kan argamudha. Achi baasaniiti egaa halkan akkuma siin jedhe halkan sa'aatii 6 naannoo daqiiqaa 20tti tarkaanfii sukkanneessaa dhalli namaa otoo nama laaluu namarratti fudhachuu hin dandeenye godhuu hin dandeenye godhanii ajjeesanii bineensi akka nyaatutti haala mijeessanii naannoo balfi raqni adda addaa itti gatamu naannoo bineensi itti baay'atu itti gatanii biraa deeman. Me sana dura
hostela kana kan fuudhanii deemanii namoota meeqa ta'uu warra uffanni isaan uffatan wanti isaan dubbatan maal ture wanti dhageessan jira. Ich bin Marie und ich arbeite da, wo das Wetter, die Wellen und die Gezeiten mir gefallen. Dafür brauche ich ein Backup. Egaa achi fuudhanii yoo deeman ammatti maaltu akka ture nama meeqaan fuudhanii akka deeman nageenye garuu warra reception irraa kan information fudhanne achi buluusaa dhuguma achi buluusaa garuu meeshaa qabatee dhufne qodaan inni qabatee dhufe hin jiru jennee yoo gaafannu hin jiru akkamitti bartanii jennaan maaliifin qulqulleessitoonni keenya yoo qulqulleessan meeshaa homaatuun arganne kana kan jiru jedhanii ragaa kana nu kennane kanarraa kan hafe ragaa biraa waardiyaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf haala kamiin nama meeqaan eenyu akka fuudhee achi bahe kana ragaa argachuu hin dandeenye garuu eega fuudhanii iddoo ajjechaa isaa geessanii booda kan taateen kun yoo ta'u dhimma biraatiif namoota socho'an maaliifin naannoon isaa naannoo akka baadiyyaati beelladatu jira beellada san immoo waraabessi attaak yookaan bineensonni adda addaa attaak jalaa godhuudhaaf yoo yaalii yoo godhu isa gachisiisuudhaaf warra asii achi fiigantu informationii kana nu kenne paatrooliidhaan akka dhufan paatroolii san ibsaa sirriitti dheeressanii akka nuti isaanitti ibsan eega ibsaa kana itti ibsanii booda immoo warroonni kun ofii isaaniitis naanii bakka qabatanii wantoota san akka itti hordofaa turan informationii kan nutti himanii hordoffiuma isaanii kanaan egaa taateen kun jalqabaa ka'ee amma dhumaatti amma isa ajjeesanii deemanitti ragauma isaan nu kennan irraa ka'ee yoon sitti immoo paatroolii gubbaa nama 4 ture 2 keessaa ba'anii humni hidhate kun jechuudha. Inni tokko immoo ajaja keessaa dabarsaa ture jedhanii makiinaa keessa kana makiinaa keessa taa'ee afaan oromootiin ajaja dabarsaa ture jedhanii makiinaa akkamiiti? Makiinaa kana gaa reenjariidha jedhanii reenjariin kun keessaa kam akka ta'e gaa adda baafne kanatti ture. Mee iddoon itti isa ajjeesan kana rasaasa hedduun akka ajjeefamedha. Iddoo balfaati kan jedhudha. Otoo namoonni sun arguu baatanii carraa maal ta'a reenfisaati. Lammata immoo erganni ajjeefame inni galgala reenfi kun kan argame bariitu isaati jechuudha. Mee waan kana nutti himi. Ilaaliga hammeenyi isaanii isa kanadha kan baay'ee adda isaan godhu ajjechaa irra darbee egaa ajjeesanii booda yaanni isaanii kaayyoon isaanii bineensi akka nyaatee awwaalchuma gootaatillee akkan argan akka qaana'u maatiinis akka qaana'u demoralized akka ta'u haamileen akka cabudha kaayyoon isaanii ajjeesanii bineensaaf laatanii deeman. Waaqni isas gargaaree mootummaa isaas akka kana